prime numbers and composite numbers. In this subsection, you will confirm important facts about prime and composite numbers. The following activity, which means activity 1.3, will help you to refresh your memory. Activity 1.3. Fill in the blanks to make the statement correct using numbers 3 and 12. Let us start with A. Arrandana why prime number fi composite number kan lallu jechuudha. Prime numberin maal akka ta'e akkasumatti condition namatu yookaan ruliin inni qabu maal faadha akkasumatti composite numberin hoo maal fakkaata kan jiru tokko tokkoon kan lallu ta'a jechuudha. Activity tan akka referenshitti eegallu jechuudha activity irraa. Fill in the blanks to make the statement correct using the numbers 3 and 12. Dash is a factor of dash jedhame. Kanaafuu 3 is a factor of maal jettaniin 12 jettanii jechuudha. Kudha lamaa fi sadii fayyadamtanii inni guutan jechuudha daashii tana. Okay. B irra maal jedha dash is divisible by dash. Kanaafuu 12 is jettaniin bakka tana 12 itti barreessan. 12 is divisible by 3 dha jechuudha. Kana jechuun jalqaba irratti maal jenne sadi faaktarii 12 jenne asirratti ammoo 12 meeqaaf ni hirama jenne jechuudha sadiif ni hirama jedha. Okay, siin maal jedha siin dash is a multiple of dash jedha. Kanaafuu asirratti isin blank space lameen irratti jechuudha eenyutu dura ana jedhuudhaan barreessanii komentii irratti erguu danda'u qabdan jechuudha. Okay, let us jump on the second one. For each of the following statement, write true if statement is correct. Statement yookaan dhugaa toote dhugaa barreessa yookaan true barreessa yookaan false yookaan dhugaan ta'e immoo false jettee barreessa jechuudha. If your answer is false, give justification why it is false. One false ta'eef jechuudha waan dhugaan ta'eef sababa isaa lafa kaaja. One is a factor of all natural numbering. Is this true or false? Is this true? Maalif lakkoofsi tokko factory eenyu jechuudha all natural numberit. Gacho bino there is no even prime number idaya. Kana true or false? False jechuudha. Maalif even number jechuudha prime number ta'e amma yoo akkana jee dhugaa ture sila. All of prime number are odd number except 2 sila jee true turte. Saniifu as keessa maal jechuudha lama jira. Lama maali prime number which means takkaa fi mataa isii qofa firamte jechuudha. Seera prime number dha bal'inaan kan laallu ta'a. Prime number waggaa jennu maal jechuudha takkaa fi maal jechuudha mataa isii qofa firamtu lakkoofsa tokkoo fi mataa isiitiif kan hiramtu. Fakkeenyaaf achi keessa takka meeqa jira jechuudha lama jira jechuudha. Lama maali prime number garuu akkasumatti illee even ima odi even dha jechuudha. Maaliif lamaaf ni hiramtu lamaaf ni hiramtu ture. Saniifu maali even dha malee odi miti jechuudha. Kanaafuu maal jenne there is no even number je prime number ta'e even number hin jiru jeemre saniifu false gootanii jechuudha. Maaltu false godhe lama qofti achi keessa jiraachuun hundi isaaniitu dhugaadha even miti eenyu malee lama malee. Okay, 23 is a prime number dha. Dhuga prime number dha. Maaliif prime number ta'e? Turoo ittanii deebiftanii maaliif prime number ta'e? 23 takkaa fi mataa isaa qofaaf hirama. Lakkoofsa biraatiin hiramu jechuudha. Saniifu lakkoofsi takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu maal jenne prime number jenne. D maal jaa if a number is natural number it is either prime or composite dha jechuudha. Akkas qofaa miti lakkoofsi tokko natural number yoo ta'e fakkeenyaaf amma takka maali natural number garuu maali isin prime miti composites miti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi tokko waamuma natural number ta'e qofaaf takka prime takka composite ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaachuu isin galee raame irra maal jaa 351 is divisible by 3 dha jaa. Kana seera divisibility yookaan divisibility test yee bal'inaan kan laallu ta'a. Lakkoofsi tokko sadii hiramuudhaaf seera maal guutuu danda'u qaba. Hajaa'u bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Seera divisibility test jedhu keessatti maal isin fakkaate jechuudha. Lakkoofsi tokko sadii hiramuudhaaf
lakkoofsa dijitiiwwan isaanii isa walitti daballee yoo sadiif hiramtee lakkoofsi kun hundi isaa sadiif ni hiramaa jira. Karaa gabaabaadhaan short katiidhaan akka beektaniif wanni isin divisibility test qo'achuun yoo beekuun isin barbaachisu lakkoofsa tokko kanuma ilaaltanii just in short way dhaan jechuudha karaa gabaabaadhaan lakkoofsi kun kanaaf ni hirama jettanii beekuu akka dandeessaniiti. Dandeessaniif jechuudha isiniif kaa'ame divisibility testiin. Saniifuu jechuudha lakkoofsa kana gaafa walitti daballu sadii ni hiramaa kayyoo waa laallu sadii ta'uu shanii meeqa? Saddeet ta'uu takkaa meeqa taati? Sagaliiruu sadii ni hiramtu? Sadiif ni hiramtii bire? Saniifuu lakkoofsi kun hundi isaa sadiif ni hiramaa jechuudha. Meeqa gaayoo irreef akka jalqaba kaasaa turre karaa gabaabaadhaan walii hiruu kaa'ennu sanitti 350 takka innemi adda murattan eenyuuf hiruudhaaf yaana sadii hiruu yaana bire? Okay. Saniifuu sadiif meeqa geesse? Takka geesse jechuudha. Hafteen meeqa? Which means takka baay'isu sadii taati mire hafteen meeqa zeeroodha sitti. Meeqaan noofe sitti? 50 takkaan noofe. Ammallee adda murannu shanitti hamurru. Shaniruu sadii meeqa geesse? Takkan geessu hafteen meeqa? Which means takka baay'isu sadii meeqa taati? Sadii mire shanirraa sadii gaafa hirriftan meeqa hafa? Lama hafa. Lamaaf kun meeqa ta'e? 20 takka ta'e jechuudha. 20 takka sadii meeqa geessi? 7 jechuudha. Kanaafuu 100 takkaa fi 17 gaha jechuudha. Karaa gabaabaadhaan walii hiruu gaafa jennu in short wayidhaan hiruudhaaf bifa salphaadhaan akka jijjiirtanii jechuudha. Hiruu ni dandeessanii jechuudha. Kanas eessa muranna lakkoofsa kana akkamiin beeknee murannaa jechuu dandeessanii bal'inaan waa'ee kana viidiyoo dabre keessatti kaasnee turre viidiyoo sana warri hin daawwatin viidiyoo sana irraa argachuu dandeessanii viidiyoo sana kun eessa argannettanii warri argattan ammoo diskiripshinii irra liinkii isiniif keenya yookaan immoo indi iskiriinii yoo viidiyoo tana eega xumurtan booda jechuudha gara dhumarraa jechuudha isiniif keenya achirraa daawwachuu dandeessan jechuudha. Okay, itti fufnu. Okay, fine jechuudha. 2 the power of 2 times 3 times 7 is the prime factorization of 84. Jedha tiruudha ta'a jechuudha. Maaliif tiruu ta'ee jechuu dandeessan? Wanni inni tiruu ta'ee jechuudha. Factorization hoggaa yoo maali? 84 factor gaafa gootan jechuudha. 84 kanaaf factorization isaa eenyuunne 2 the power of 2 times 3 times 7 2 the power of 2 jechuun maali? 4 times 3 times 7. Okay, 4 times 3 meeqa? 12 times 7 which means 7 times 2 meeqa taati? 14. Afur barreeffannee takkan qabnu 4 times 7 times 1 in make 7 plus 1 in 8 84 in dhufneere saniif prime factorization hoggaa jiru lakkoofsi kun hundinuu bifa maaliitiin ta'ee jechuudha bifa primiitiin ta'ee jechuudha. Which means lama prime numberidha miti sadii prime numberii miti akkasumatti torbaas maal jechuudha prime numberii kanaafuu prime factorization saniif jedhamee jechuudha. Factor hoggaa gootan prime godhaa deemtanii jechuudha seera factorization keessatti. Okay, isa jirra jiru jechuudha. 63 is multiple of what? 21. Tun gaafiin jalqaba isin hojjedha isin jetta sirreertu sanii ijoo fakkaatti. Saniifuu eenyutu as gala eenyutu achi gala kajahu asumarraa deebisuu dandeessan jechuudha. Deebisaa isinitti himee garuu sorry. Okay. Kanaafuu tiruu miti jechuudha tiruudha jechuudha. Maaliif jennaan 20 takka baay'isuu meeqaatu 63 noqon baay'isuu 3 ta'e jechuudha. 3 baay'isuus takka 3 baay'isuu 2 63 hin ta'u. Kanaafuu 63 baay'ifamaa 20 takka ta'e jechuudha. Okay. Gaafa sadaffaarra dhaqxan write factors of 7 and 15 ja factory isaadha jechuudha. Takkanii barreessanii torba jechuudha. Takkumaaf torba qabdi maal jechuudha prime numberidha. 15 takkanii qabaa. Which means factor hoggaa jennu heerumuuf jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa heerru lakkoofsa baafnuuf san heeramuuf. Which means torbama fakkeenyaaf takkaan heeramti. Torba mataa isiitti heeramtu factor jennaan kana. Fakkeenyaaf 15 amma takkaan heerama, 3 heerama, 5 heerama. Akkasumatti 15 mataa isaatiin heerama jechuudha. Kanaaf factorization qabu factor goonee jirra jechuudha. Gaachuu kanaafuu bifa kanaan barreessanii jechuudha.
bifa kanaan barreessanii keessan jechuudha. Okay, observation jedha. Observation. Given two natural numbers h and p, h is called multiple of p if there is a natural number q such that h walqixani taha maal jechuudha p times q. In this way we can say ogaa kana ta'e maal jechuu dandeenya jechuudha p is called factor, which means a factor or a divisor of maal jechuudha h jechuudha. Kanas waa'ee divisor dha bal'inaan jechuudha viidiyoo dabre keessatti kaasnee turre jechuudha. Amma h asirraa maal jechuudha dividend bal'inaan waa'ee kana viidiyoo dabre keessa argachuu dandeessan jechuudha. H is divisible by p. Kana jechuun h kun maal jechuudha divisible dha eenyuun p dhaan. Q is also factors or divisor of h. H is divisible by what? Q is jechuun dandeessan jechuudha. Kana fakkeenyaan yeroo dabaallu jechuudha h walqixani tahaa p times q jenne saniifuu hafteen qaban jechuudha isaan kun. Fakkeenyaaf amma jaahiruu sadii yoo jenne meeqa geesse? Lamatti hin geessu. Kanaafuu lama maali quotient baay'isuu sadii yoo maali divisorii baay'isuu sadii meeqa ta'a? Ja'an ta'u. Kanaafuu h keenya meeqa jechuudha? H keenya 6. Gaachuu akka asirraa agarsiifamutti jechuudha. Kanaafuu p factory isaati jechuudha. Gaachuu h is divisible by p yoggaa jiru maal jechuu isaati? H kun p dhaa hiramuu ni danda'a. As keessatti amma p maal jechuudha? P divisory dha jechuudha. Akkasuma h is divisible by maal jaa asirratti kunoo asirratti gama gadii kanatti h is divisible by q jaa malee q fi hiramuu ni danda'a jechuudha. h fakkeenyaaf jaa maal lamaanii hiramti sadii. Okay, jaa ammaasoo sadii ni hiramtu kanuma jechuusaati. Kuni fagala jee yaada. Hence, for any two natural numbers h and p, h is divisible by p dha. H in maaliif hiramuu ni danda'a? P dha hiramuu ni danda'a. If there exists a natural number q in gaafa argame, which means isa kana hirree h kana gaafa q p kana hirree jechuudha. Harka nusan q enne yookaan yookaan natural number ta'uu danda'u qaba jechuudha. Saniifuu akkana goonee barreessuu dandeenya jechuudha. Akkuma jalqaba kaasaa turre jaahiruu lamaan jenne sadii. Kana jechuun bakka lamaa tana maal jenne kana h gane fudhanne eenyu jaa h godhaa fudhadhaadha. Lakkoofsa biraatti fudhachuu dandeessan. Amma jaa h godhaa fudhadha. Lama immoo p godhaa fudhadha. Sadii immoo gee maal godhanii fudhatan? Q godhanii fudhatan. Yoo lakkoofsa biraa fudhatanii ni dandeessan. Fakkeenyaaf amma 12 fudhannu. 12 yeroo jaa haa jennuuni. Okay, jaa maali? P dha. 12 h dha. Geen keenya lama, which means q haa jennuun jechuudha. Wanni kun p dha jenne kun p dha akka asirra agarsiifametti gaa. Akka asirra agarsiifametti isin agarsiisuudhaaf yaala jeeti. Pin divisory dha. Q'n ammoo quotient dha akkuma maqaa isaa jechuudha. H'n dividend. Bal'ina waa'ee dividend dha, waa'ee divisory dha, waa'ee quotient dha, and also waa'ee remainder illee bal'inaan laallee turre. Garuu ammoo asirratti remainder hin qabu jechuudha. Bal'inaan viidiyoo dabre irratti waa'ee kana argachuu dandeessan jechuudha.
Kana fakkaata kun ifa gala jee yaata jechuudha. If there is any confusion, you can ask him. Confusion yoo jiraatte na gaafachuu dandeessan jechuudha. Example 1 is 249 is divisible by 3 dha. Lakkoofsa tokko 3 firamuudhaaf precondition inni guutuu qabu maali? Lakkoofsa kana walitti daballee yoo 3 firame lakkoofsa kun guututti 3 firamuu ni danda'a murteessuu dandeenya. 249 hiruu 3 jennee mire. Kanaafuu kana akkaan adda mummuraa isin geessanis mummuruu dandeessan jechuudha. Ammoo karaa gabaabaadhaan laaluudhaaf divisibility test fayyadamnee jechuudha. Isaan hundaa walitti haa daballu. 2 ida'uu 4 meeqa ta'a? 6. 6 ida'uu 9 ta'u. Meeqa ta'a? 15. 15 hiruu 3 ni ta'a. Inni hiramu ni hirama jechuudha. Saniifuu lakkoofsa kun guutuunsa 3 akka hiramu karaa gabaabaadhaan akkanumatti agarree jira jechuudha. Karaa gabaabaan agarree akka inni wanni divisibility test kana fayyadamnee akka kun inni lakkoofsi nu kanname san lakkoofsa kana hiramuu akka danda'u beeruuf malee 15 amma 3 firtanii yoo deebisaa keessan ta'e jechuudha. Will be wrong ta'e jechuudha. Maali kun test godhuuf maal godhuuf meejor godhuudhaaf inni kun ni hiramaa fi qayyannu laaluuf malee 15 amma walitti daballee lakkoofsa kun walitti daballee 15 dhufee mire 15 kana gaafa 3 yeroo 5 deebisaan ta'e will be 5 jettanii yoo keessan you are wrong jechuudha. Saniifuu kas ta'uu qabu kun ka test ittiin goonu jechuudha. Ka ittiin meejor goonu jechuudha. Saniifuu kun ni hiramaaf jechuudha. Gaafa hirtaniif meeqa gahaa jechuudha. 83 karaa gabaabaan isiniin garsiisee ture jechuudha. 249 hiruu meeqaa tenne hiruu 3 jennee. Kanaafuu asitti yoo murannee ni danda'ama. Hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu? Viidiyoo dabareeraa waa'ee kanaa bal'inaan ni argattan. Kanaafuu asii murannaa jechuudha. Meeqa on 24. 24 sadiif meeqatti gahaa jechuudha. 8. Okay. Meeqa hafe? Which means 3 baay'isu 8 meeqa ta'a? 24 hin ta'u. 24 irraa 24 gaafa hirritan meeqa ta'a? Bakka tana maal gootan? 0 gootan jechuudha. Bakka tana 0 barreessan. 0 meeqa hafe jechuudha? 0 9 hafe. Sirrii rigaa keessatti gaa 0 lakkoofsa gama duraa kanan yoo asiin dhufte ni lakkaa'ama lakkaa'amu. Saniifuu 9 fudhatan jechuudha. 9 irraa 3 meeqa ta'a? 3 jechuudha. Kanaafuu 83 jechuudha deebisan ta'e. Gaachuu not in a minute in a second keessatti deebitan jechuudha. Gaafii waliif hiruu easy peasyidhaan karaa gabaabaadhaan jechuudha. Deebisuudhaaf kati wayii kana fayyadamuu danda'u qabdan jechuudha. Qormaata irrattis haa ta'u yeroo kamiyyuu jechuudha. Karaa salphaa kana fayyadamuu danda'u qabdan. Okay. Kanaafuu seera achi olitti agarsiisaa ture san jechuudha. Asirratti yoo hojiirra oolchine fakkeenyaaf h argatanii ta'a. Meeqa jedhe p q times p dha jedhame q'n maaliin q'n quotientidha p ammoo divisor dha jenne h'n dividend which means ka hirramuuf san jechuudha. Okay. Saniifuu asirratti 100 fi 200 fi meeqa jechuudha 249 mire h'n keenya. Okay. Dividend dividend keenya isa kana. Divisor jennu ka hirruuf san jechuudha. Meeqaaf hirree nuti? 3 fi hirree. Saniifuu piin keenya meeqa jechuudha? 3 baay'isuu ettaniin. Okay. Quotient eenyu gahee jechuudha. Meeqa gahee? 83 jechuudha. Kanaafuu isa kana gaafa waliin baay'iftan yoo 249 isin dhufuu baate deebisaan ta'e sirrii miti jechuudha. 3 baay'isuu 83 baay'isaadha. 3 baay'isuu 3 9 3 baay'isuu 8 meeqa jechuudha? 24 jechuudha. Kanaafuu 249 nu dhufee jira. Deebisaan ta'e maal jechuudha? Sirrii akka taate mirkaneeffanneedha jechuudha. Okay. Kana hanga ammaa haasaa turre jechuudha. Definitionii duratti. Osoo definitionii isaan laalini bal'inaan definitionii haa laallume. Maali prime numberiin? Akkasumatti composite numberiin hoo maali? Composite numberii guutuudhaaf maal turre jiraata? Prime numberii guutuudhaaf ammoo maal ta'uu turre jiraata? Hajau bal'inaan jechuudha. Divisibility test irraa jechuudha. Definition 1.1 prime and composite number. A natural number that has exactly 2 distinct factors, namely 1 and itself is called prime number. Lakkoofsi tokko distinct factory qaba. Distinct factory meeqa qaba? 2 qaba. Only 2 jechuudha. 2 qofa qaba. Pay attention on here.
xiyyeeffannaa itti kennaadha. Lama qofa qaba faaktarii. Lakkoofsa faaktarii lama qofa qabuun lameen inni qabu sanii lakkoofsa tokkoo fi mataa isaa qofa gaafate. Feettee shinooniira. Faaktarii lama qofa qabaa osoo hin ta'in lameen inni qabu sanis lakkoofsa abbaa tokkoo fi eenyu qofa ta'uu danda'u qaba jechuudha mataa isaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Okay. Gaafa karaa real example itti fudhattan jechuudha. Ati immoo fakkeenyaaf barataadha. Friendii takka qabdaa jennu. Friendii ta'e takkitti saniifis malee maal jechuudha nama biraa friendiin godhattu jechuudha. Kanaafuu ati maal jechuudha piraayimiidha jechuudha. Gaachoo sumaa fi isii qofaa jechuudha. Think like that. Okay. Karaa biraatiinis fudhachuu dandeessan haadha manaatis ta'uu danda'a. Fudhachuu dandeessan haadha manaa takka qabdanii warri haadha manaa qabu jechuudha. Akkasumatti abbaa manaatis jechuu dandeessan warri abbaa manaa. Gaachoo. Let us jump on the composite number. Composite number gaafa innoo inni kun gaa xiqqishoo tirikiidha jechuudha isarra little tirikiidha. Composite number maal jettanii qabattan jechuudha. Gaafa in real example dha finnu akkuma jalqaba kaasnee fakkeenyaaf amma asirratti friendii nama tokko qofaa fi mataa isaa qofa inni mire asirratti ammoo friendota hedduu qaba kun. That is really boring. Kanaafuu composite numberiin friendota lamaa ol qaba jechuudha. Not only two lamaa ol sadii fa'aa afur fa'aa qaba jechuudha. Oh my goodness. Saniifuu inni friendii hedduu qaba jechuudha. Yookaan isheen friendii hedduu qabdi jechuu dandeessan. Gaachuu. Okay, atti fufnu. Loojikidhaan ogaa real life exampleidhaan isiniif galchuudhaaf jee fakkeenyota kanaan fayyadamee jechuudha. Ati piraayimiidha immoo compositeidha. Don't get me wrong. Karaa biraa ittiin fudhatinaadha. Haa itti fufnu. Example 2. Is 18 a composite number? Yoo composite number taate why? Composite number ogaa jennu bal'inaan akkuma kaasaa turre maal jechuudha? Ka factory isaa lamaa ol ta'e jechuudha. I didn't say 2 lamaa ol 3 4 5 6 fa'aa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu 18 jechuudha factory meeqa qabdi? 1 ni qabdi, 2 ni qabdi, 3 ni qabdi, 6 ni qabdi, 9 ni qabdi. Okay. 18 mataa isii ni qabdi jechuudha. Agartanii? Friendota dila kanaa jechuudha. Qabdi jechuudha isheen. Eenyu 18. Kana jechuun 18 takkaan hiramti, lamaan hiramti, sadii hiramti. Lamaaf gaafa hiramtu beeka 9. Sadiif gaafa hiramtoo 6. 6f gaafa hiramtoo 3. 9f gaafa hiramtoo 2. Mataa isiitti gaafa hiramtoo takka. Kana fakkaata jechuudha. 18 takkaaf gaafa hiramtu 18 matuma siin taatu. Kanaafuu kaasa 18 hiramtu jechuun faaktora ogaa. Kanaafuu isa kana jechuudha. Wanni isin composite number taate maaliif jechuudha? Factory isii sadii ol waan ta'eef jechuudha. Gaachoo. Okay. Kitaabni keessanis akka kanatti solve godhuudhaaf yaale no? Kanaaf akka kanaaf composite number jenneeni. Example 3. Find a prime numbers greater than 50 and less than 55. Prime number idha. 50 irra guddaa. Garuu immoo 55 irra xiqqaadha. Lakkoofsota sana waggaa tarreessan kana fakkaata jechuudha. Asiif asidduu 50 fi 55 jidduu deemnee 50 takka 52 53 54. Garuu kan gaafatamne maali? Natural number ta'ee ka prime number ta'ee inni bire. Fakkeenyaaf 50 takka prime number ta'uu ni danda'a. Hin ta'u maaliif? 3 ni hirama. 17 ni hirama. 50 takka mataa isaatiin hirama jechuudha. Gaachoo. Saniifuu kun factory meeqa ol qaba jechuudha? Prime number maaliin? Prime number ka factory district factory lama qabu inni. Factory wal lameen inni qabu sanis ka lakkoofsa tokkoo fi mataa isaa qofaaf hiramu inni. Saniifuu kun lakkoofsa tokkoo inni qaba fakkeenyaaf takka fudhadhaadha. 3 fudhadhaadha. Akkasuma 17 fudhadhaadha. 50 takka mataa isaa fudhadhaa. Gaafa kana fudhattan factory baay'ee qaba jechuudha. Saniifuu it is not what prime number. 52 lamaan hiram. 26 hiram. Takkaan hiram.
shantamii lama mataa isaatiin hiramaa jechuudha. Saniifuu hin ta'u jechuudha. Okay, shantamii afur dhagaa. Shantamii afur lamaan hirama, 27 hirama, takkaan hirama, shantamii afur mataa isaatiin hirama jechuudha. Kanaafuu it is not what prime number jechuudha. Shantamii sadi bira dhagaa. Shantamii sadi takkaa fi maal jechuudha? Mataa isaa qofaaf hirama jechuudha. Kanaafuu takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramuutu maal jennee jechuudha? Prime number jennee. Gaachuu? Therefore, those three numbers are composite number jechuudha. Maaliif composite number ta'an? One factor isaanii more than 2 ta'eef jechuudha. Sadii fi sadii ol qaban jechuudha. Fakkeenyaaf amma 50 takka meeqa qabdi jechuudha? Takka ni qabdi, sadii ni qabdi, 17 ni qabdi, 50 takka mataa isaa ni qaba. Takka jechuudha. Isa lama sadii afur qaba jechuudha. Akkasuma bifa isaanii 52 54 bifuma isaanii qaban jechuudha. Waan faktoriin isaanii lama ol ta'eef jechuudha. Saniifuu composite number jennaani. Ka prime number jennuun yoo lakkoofsa abbaa tokko hiramee fi mataa isaa qofaaf hirame qofa kan prime number jennaan jechuudha. Saniifuu 53 qofaatu argamee jechuudha. Lakkoofsa ka 50 irra guddaadha, ka 55 gadi xiqqaadha. Lakkoofsa 50 irra guddaadha, ka 55 irra xiqqaadha. Ka prime number ta'e eenyu jechuudha? 53 jechuudha. Deebisaan keenya 53 ta'a jechuudha. Okay, kana fakkaata. Exercise 1.3. List prime number less than 30. Prime number ta'e ka 30 irra xiqqaadha tarreessaadha jedhe. Prime number jechuun maali kaasaa tura? Prime numberiin akkuma irra deddeebi'aa kaasaa turre lakkoofsa tokko hiramuu fi mataa isaa qofaaf hiramu. Kanaafuu kana tarreessuun isin dhibaare. Kanaafuu jechuudha the smallest prime number eenyu jedhanii isin gaafatan the smallest prime number is 2 jettanii deebisuu danda'uu qabdan jechuudha. Hoggaa takka takka hirmaatu little guy jedhanii yaaman jechuudha jarri. Saniifuu achirraa kaasanii tarreessuun isin hin dhufu kan. Easy peasy. Lammaffaa maal jedha? Write true if statement is correct, false otherwise. Yoo correct hin ta'in false jedha barreessaa jedha. Okay. There are 7 prime numbers between 1 and 20. Prime numberii 7 jira. Eessa gidduu takkaa fi 20 gidduu. Kanaafuu kun deebisaan isaa maal jechuudha? False ta'a 8 jira jechuudha. Tarreessuu dandeessanii. Kunoo kana fakkaata jechuudha. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 jechuudha. Lakkoofsa meeqa jira jechuudha? Takka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jechuudha malee prime numberii meeqa jira jedha? 7 jira jaame saniifuu 8 jira jechuudha. False jettanii deebitanii jechuudha. Okay. 4, 6, 15 and 21 are composite number idha. Composite number idha isaan. Afur ammaan tana composite number. The smallest composite number is 4. Pay attention on it. The smallest composite number in eenyu yoo isin hin jaan 4 jettanii deebiftan jechuudha. 4 meeqa hirama? Takkaan hirama, lamaan hirama, afur mataa isaatiin hirama jechuudha. 3 factory qaba. 6 bifuma saniin takkaan hiramti, lamaan hiramti, sadiin hiramti, 6 mataa isiitiin hiramti. Maal jechuudha? Composite number idha. Akkasuma 15 takkaan hirama, 15 takkaan hirama, sadiin hirama, 5 hirama, 15 hirama jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha composite jechuudha. Takka 2 3 4 qaba jechuudha. Maal? Factory. Okay, the last one 21. 21 in takkaan hirama, akkasuma sadiin hirama, 7 hirama, 20 takka mataa isaatiin hirama jechuudha. Kunis 21 kennuun. Kanaafuu maal jechuudha composite number idha jechuudha. Okay. See now, the smallest composite number is 2 daja. Kan inni amma isinii meeqa inni the smallest composite number in gaachuu saniifuu false ta'a jechuudha. The smallest composite number in maali? 4 malee 2 miti jechuudha. Kun the smallest maal? The smallest
prime number idha. The smallest prime number idha. Okay.